እና haala kanaan dadhabanii hojjetanii yeroo ofii gubanii biyya ormaatti makaraa arganii hojjetanii yeroo mana itti dhabantu jira jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti iddootti warroonni ijaaranii bitanii ijaaranii jechuudha. Yaa iddootti yoo ta'e namni qarshii itti baasu malee kan tola ijaaru hin jiru. Akkasiyyuu ta'e itti dadhabamee biyya ormaatitti fuulli nama garafee makaraa meeqatti nyaatanii hojjetanii kan manni isaanii jalaa diigamu namoota xiqqaa miti jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti yaa hanga danda'ameen hanga namaaf danda'ameen garuu iggaawii yoo ta'e hanga tokko furmaata qaba jechuudha. Yooma diigameeyyuu homa akka tasaayyuu mootummaan iddoo sallimaatiidhaaf waan garagaraatiif ni barbaadayyuu yoo ta'e bakka biraatii kaasaa yookiin bakka namaaf buusuu danda'a jechuudha. Iddootti yoo ta'e garuu akkasumatti badaa jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota masii arsiituuf jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koo taatanii na hordofaa jirtan guddaa galatoomaa isinan jedha. Har'as viidiyoo birootiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Oolmaan koo guyyaa har'aa maal akka fakkaatu kanuma waliin ilaallutaa jechuudha. Egaa maal akkana hojjedhu jalqabarraa hanga dhumaatti yoo na waliin turtan ilaaluu dandeessan jechuudha. Egaa inni argaa jirtan kun lafaadha. Lafti yeroo daldalamu yookiin immoo akkanatti tastakaakkala jalqabarratti jechuudha. Innaa viidiyoo kana maafaan hojjechuu barbaade jettanii yeroo baay'ee fakkeenya warri mana ijaartanii bira dabartan ijaaras jirtanii ni beekna jechuudha. Hangam akka waciin itti bahu hangam akka dadhabbii qabu gara ganzabaatinis haa ta'uuti gara humnaatinis haa ta'uuti waa hedduun itti dadhabameetiyyi manni kan hojjetamu jechuudha malee akkuma salphaatti manni hojjetamee mana hin ta'u. Yeroo ammaa kana keessatti garuu iddootti ta'ee yookiin immoo kan kaartaa pilaanii hin qabne jedhamee yaadamu yeroo itti diigamaa jiru obboleewwan keenya baay'een kan itti bu'aa jiranidha jechuudha. Biyaansi yeroo bitan sanitti gatiin isaa hanga kan kaartaa qabu sanii wuddii miti gatiin isaa gadi laafadha waan ta'eef iyyuu yeroo sanii bitama. Erga bitame booda garuu irratti ijaara eegaleen erga irratti ijaaranii booda immoo baay'ee miidhamanii dadhabanii waggoota hedduu hojjetanii kan maallaqa isaanis itti dhabanii mana isaanis itti dhabanii kasammuun isaanii miidhamu nama tokko lamaa miti jechuudha. Iddootti bitanii biyaansi yoo iggaawii ta'e lafti sun yoo iggaawii ta'e akka tasaa mootummaan iddoo isaa yookiin karaa dhaqee barbaade yookiin immoo wanta biroo hojjechuudhaaf illee barbaade yoo ta'e bakka san binne san barbaade yoo ta'e iggaawii yoo ta'e garuu intini nuu kenna jechuudha. Kaasaa yookiin bakka san nuu buusaa malee zim jedhee nu jala diigee hin badu. Garuu iddootti yoo ta'e kaasaa tokkos hin qabu maaliif gibirri ittiin gabbaramu diiganiituma deeman jechuudha. Mana namni waggaa hedduu itti dadhabee waggaa 2 waggaa 5 ol itti dadhabanii hojjetanii lafa bitanii irratti ijaaranii maal jedhanii sana booda ni diigan jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti yeroo ammaa kana keessatti keessattuu gadi sibiiltoo kan qabsiisanii yeroo baay'ee
Kanaafi hanga nuu danda'ameen osoo lafa kaartaa qabu osoo bitannee baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif hin dhabnu hanga tokko biyaas booda binne sanatti illee osoo tasaa karaan irra qabee yookiin immoo mootummaan osoo hojii garaagaraatiif barbaadee biyyi hojjetee banni sun bakka nu bu'aa jechuudha. Iddootti yoo ta'e garuu dadhabbiin keenya sun kan ta'a jechuudha. Gara laafina tokko malee mana keessaa nama baasanii kan itti galanillee keessaa baasanii kan ijaaramaa jirullee daqiiqaa keessatti ini salah satu kotoran. biyaansi manni sun kan ijaaramu lafaa ka'ee yookiin immoo natsumatti miti dadhabbii hunda hedduu keessa darbee jechuudha. Gaawwii ta'e gooti ta'e yaa gatiin lafti ittiin bitamu hanga tokko gadi salphatu malee garuu haalli ittiin maallaqni itti bahee manni ijaaramuun gatii salphaa miti jechuudha. Ijoollee baay'een yeroo ammaa keessatti mana ijaaranii kan manni isaanii jalaa diigame kan akka qalbii ta'ee kan sammuun isaanii tuqamee baay'ee aarii fi gadda keessa jiru namoota hedduutu jira. Garuu yeroo baay'ee kana irraa hin barannu. Maaliif jennaan bakka gatumti isaa gadi laaffateedhaaf yookiin immoo kan kaartaa qabu san humni keenya ayyamee nuuf hin bituudhaaf gooti sanni binnaa erga binnee booda immoo manni keenya diigame yeroo itti gaddinutu jira. Waaqayyoon immoo waan akkanaa kana nama haa oolchu. Yaa gooti yoo ta'e bicha kan hafu hin jiru baay'inaan manoota diigamuudha. Kanaafi hanga nuuf danda'ame gooti bituu haa dhiisnu. Dadhabbiin tokkuma akka hundattuu yoo jechuudha. Biyaansi gatiin irratti bohu tokkuma. Sanarratti si obee mukaanis yoo ijaarame sibiintoon qixuma baasa sibiintoo irratti sochoodhama. Bulukkeettiidhaanis yoo ijaarame sibiintoon akkasuma gama rakkiiniyyuu yoo ijaarame sibiintoon barbaachisa jechuudha. Haala kanaan itti dadhabamee dhufee gaafa manni nama jalaa diigamu dhugaa baay'ee qalbii nama cabdu jechuudha. Kanaafi warra manni jalaa diigamu waaqayyoon jajjabina yookiin obsa isaanii kennu. Waaqayyoon jajjabinaa fi obsa isaaniif haa kennu warra jalaa diigamillee jechuudha. Garuu immoo hanga danda'ameen of haa eegnu. Bituu irraa haa qoxxoofamnu jechuudha. Maaliif jennaan nun fayyadu waan ta'eef jechuudha. Guyyaa tokko hin dhabnaa gaafa dhabne san immoo sammuun keenya baay'ee nu tuqama waan ta'eef baay'ee namatti dhagahama. Maaliif namni akka salphaatti miti kan qarshii fidee hojjetu jechuudha. Dadhabbii hunda keessa darbamee boru ittiin boqadhaa jenneeti jechuudha. Kan hojjetu namni tokko kan hojjetuuf nan dhabaaf osoo hin taane nan argadhaadhaaf malee boru har'a hojjedhee tan boru dhabaadhaaf yoo ta'e kun taphaadha. Kan ammoo keessa keenyatti wayiin yaannis ta'a wayiin yaannis dhabuu danda'a. Yeroo baay'ee ilaalamee jira karaan irra bohu hin diigamu wantoota akkasii jedhama jechuudha. Maandisiimoo maal jedhuun isa san ilaalchisnee rakkoo hin qabu garuu yeroo akkasitti illee ilaalamee bitameetii manni rakkoon irra gahutu jira. Egaa manni ijaaramee dhumatee gaafa nama jalaa diigamu isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee qalbiin nama cabdi. Maaliif dadhabbii keessa darbameetii lafti bitamee manni irratti ijaaramee gaafa har'a uffee jenna jennee yeroo muraasni nu haftutti gaafa manni keenya diigamu baay'ee namatti dhagahama. Egaa hanga viidiyoo birooti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Yoon dogongora qabaadhe